Hello, jirtu hordoftoonni Kokeeftiyuub akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa qaqqabu jecha har'a boqonnaa jaffaa organic chemistry addition reaction kan jedhu viidiyoo isiniif qabadhee dhufeen jira. Boqonnaa shanaffaa fi afuraffaa gara duubatti deebitanii ilaaluu ni dandeessu. The major organic chemistry reaction kan jedhaman substitution, elimination, addition, rearrangement dha. So inni sadaffaan addition reaction kan jedhudha. Rearrangement yeroo biraa hojjenna. Kanaaf warroonni channel keenya faaraa taatan channelicha subscribe godhaa, viidiyoocha immoo like gochuudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaa jenna. Egaa addition reaction gaafa jennu wanta dabalamutu jira jechuudha. Wanta wayii irratti substrate wayii irratti wanti biraa ni dabalamaa jechuudha. Egaa addition reactioniin kuni yeroo baay'ee kan adeemsifamu compoundoota double bond qabanidha. Kanaaf addition reaction is the characteristics reaction of carbon-carbon double bond or alkene jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif jennaani alkeeniin akkuma beektan carbon-carbon double bondidha. Carbon-carbon double bondiin immoo pi bondii qaba. Pi bondiin kun salphatti cabuu danda'a. It is a so-called weaker bond waan ta'eef jechuudha. Therefore, because of carbon-carbon pi bond of an alkene is much weaker than that of carbon-carbon sigma bond, the characteristics reaction of an alkene is addition reaction jechuudha. So, pi bond is broken and the new sigma bond is formed. Taatiin maaltu ta'a gaafa addition reaction adeemsifnu gaafa jennu pi bond sun cabuudhaani sigma bond ni uumama jechuudha. Kanaaf pi bond tokko cabuudhaan sigma bond haaraa lama ni uumama jechuudha. Two characteristics of the double bond help us to understand why this addition reaction occur. Maaliif addition reaction adeemsisu carbon-carbon double bond warroonni qaban gaafa jennu tokkoffaa alkene nucleophile yookaan immoo electron rich group dha. So simple alkene do not react with the nucleophile or base reagent themselves are electron rich jedha. Kanaaf nucleophile wajjin waliin nyaannee fi alkeniin electrophile barbaada jechuudha. Maaliif jennaan alkeniin mataan isaa nucleophile sila ta'ee fi electrophile kan biraa barbaada jechuudha. So the conversion of one pi bond and one sigma bond into two sigma bond and the electron of the pi bond are exposed jechuun electron of pi bond sun ni dhabama yookaan gara sigma bond itti ni geeddarama. So electron in the pi bond of an alkene react with electrophile mean electron seeking group jechuudha. Warroota hanqinni elektiroonii qaban miskiin elektiroonii warroonni jedhaman electrophile dha. Alkeniin immoo nucleophile dha. Sanaaf nucleophile kuni electrophile kan biraa wajjin wal nyaachuudhaani carbon-carbon sigma bond ni uumama jechuudha. Carbon-carbon sigma bond ni uumama. Egaa elimination reaction gaafa jennu yeroo hundaa kan uumamu carbon-carbon double bond ture. Addition reaction gaafa jennu immoo yeroo hundaa kan uumamu carbon-carbon single bond ta'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii productiin elimination reaction asitti reactant of addition reaction ta'a jechuudha. So addition reaction gaafa adeemsifnu immoo Markov-Vinkoff rule yookaan seera namicha kana hordofuu qabna jechuudha. Especially hydrogen halide alkene irratti gaafa daballu seerri Markov-Vinkoff rule kun maal jedha kan jedhu beekuun baay'ee gaariidha. Egaa seerri Markov-Vinkoff kun maal jedha? Yeroo hydrogen halide unsymmetrical alkene irratti idaanu jedha. Hydrogeniin bakka kaarbanii hydrogenii gahaa qabu deema. Halogeniin immoo bakka kaarbanii hydrogenii xiqqaa qabu deema. Kana jechuun maal jechuudha? Asitti fakkeenyaaf inni kun hydrogen halide dha. Isheen kun immoo carbon double bond dha. Double bond kun kan uumame kaarbanii kanaa fi kaarbanii kana gidduu, kaarbanii lamaan kana gidduu jechuudha. Kaarbanii lamaan kana yoo laalle kaarbaniin kun hydrogenii tokko qaba, kaarbaniin kun immoo hydrogenii lama qaba. Kanaaf yeroo hydrogen halide idaanu hydrogeniin dirqama kaarbanii kanarratti ida'amuu qaba. Maaliif hydrogenii lama waan qabu. Halogenoonni immoo kaarbanii kanarratti ida'amuu qabu. Maaliif iddoon hydrogeniin xiqqaan jiru bakka kana waan ta'eef jechuudha. Kuni seera Markov-Vinkoff dha. Maaliif jennaani stable of carbocation uumuudhaaf waan nu gargaaruuf jedha namichi kun. Fakkeenyaaf faallaa Markov-Vinkoff additionidha yoo idaane hydrogeniin kuni dhufee kaarbanii kanarratti attach ta'e X'n kun immoo dhufee kaarbanii kanarratti attach ta'e. Carbocation nuti uumnu primary carbocation dha. Primary carbocation immoo akkuma beektan less stable than secondary carbocation. Garuu
seera Markov sirrii isaa yoo hordofne hydrogeniin kun kaarbanii kanarratti gaafa attach ta'u immoo secondary carbocatayinii uumna inni kun immoo more stable ta'a jechuudha. Naaf yeroo hundaa Markov ruling kun kan jedhu in order to produce stable carbocation the hydrogen must be added on the carbon bearing large number of hydrogen and the halogen must be added to the carbon having less number of hydrogen when the two carbon or focusing on the two carbon forming the double bond dha. Carbon double bond uume irratti kan nuti addition reaction adeemsifnu. Therefore stability of carbocation increase as the number of alkyl substituent bond to the positively charged carbon increase. The more alkyl group are attached to the positively charged carbon, the more electron density shift toward the charge and the more inductive stabilization of the cation occurs. Kana jechuun stability of carbocation yeroo hunda tertiary carbocation greater than secondary, greater than primary, greater than methyl carbocation ta'a. Kana asinras walii himaa turre maaliif jennaani carbocation kun carbon plus kun rakkattuu elektiroonidha. Adaduma R groupin kun irratti hidhamaa jiru baay'achaa deemuuni electron density itti dabalamaa deema waan ta'eef rakkinni ishii gadi bu'aa deema jechuudha. Therefore as the R group increase electron deposition increase and the stability also increase jenna jechuudha. So Markov statement in isaa maal jedha? When HX add to the unsymmetrical alkene, the addition occurs in a manner that halogen attach itself to the double bond carbon atom of an alkene bearing the less number of hydrogen and the hydrogen add to the carbon that is bonded to the greater number of hydrogen. The electrophile add to the carbon that is bonded to the greater number of hydrogen. Kanaaf akkuma reefu jedhe kaarbanii kana lamaan jidduutti double bondin uumame kuni kaarbaniin kun hydrogenii takka qaba, kaarbaniin kun immoo hydrogenii lama qaba. Naaf hydrogeniin dirqama kaarbanii kanarratti hidhamuu qaba, brominiin immoo dirqama kaarbanii kanarratti hidhamuu qaba. In order to produce what? Stable carbocation. Fakkeenyaaf haala kanaan yoo ilaallu carbocationin kun bakka kana jira. Carbon plus jechuudha carbocation. Inni kun secondary carbocationidha. Maaliif asiin R groupii tokko qaba, asiin immoo R groupii lama qaba. Nuti yoo danda'ame alkyl shift taasisuudhaani carbocation kana gara tertiary carbocation itti geeddaruu dandeenya. So rearrangement of secondary carbocation by 1,2 methyl shifts forms a more stable tertiary carbocation jedha. Mithili kana fudhannee osoo gara na finne plusiin tun gara na osoo shift taate jechuudha. Haala kanaan yes 1,2 methyl shift. So plusiin tun gara na dhufti mithiliin as turte sun isheen sun immoo gara na jijjiiramti. Yeroo kana isheen kun tertiary carbocation. Tertiary carbocation arganne jechuun immoo the more stable carbocation arganne jechuudha. Kanaaf yeroo tokko rearrangement reactionis chapter kana keessatti adeemsisna. Sababni isaa inni guddaan tertiary carbocation yookaan more stable carbocation argachuu yoo nu dandeessise jechuudha. So this is the way how we can generate the more stable carbocation using rearrangement reaction jechuu dandeessu jechuudha. Bira hydration of alkene dha. So alkene irratti bishaan dabalu jechuudha karaa biraatiin. Egaa hydration of alkene kun salphaa miti. Maaliif alkiniin nucleophile dha, bishaanis nucleophile dha. Nucleophile da'uu nucleophile immoo hin danda'amu waan ta'eef dirqamaan lamaan keessa tokko gara electrophile itti geeddaruu qaba. Isa kana taasisuudhaaf immoo hydrochloric acid fayyadamna. Hydrochloric acid fayyadamna. Maaliif electrophile generate gochuuf yookaan electrophilicity enhance gochuudhaaf jechuudha. Dhuma irratti garuu hydration of alkene maaluma bishaan alkoolii uuma jechuudha. Alkene irratti bishaan gaafa dabalu dhumni isaa yookaan product nuti argannu alkoolii ta'a jechuudha. So when water is added to an alkene, no reaction takes place because there is no electrophile present to start the reaction by adding the nucleophilic alkene jedha. Argitanii kallattimaan bishaan alkene irratti yoo daballe reactioniin hin jiru. Maaliif bishaanis nucleophile dha, alkiniinis nucleophile dha. However, if acid or HCl is added to the solution, the reaction will occur because the acid provides electrophile. Argitanii asidicha dabaluun catalytic of osoo hin taane electrophile generate gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Sana booda reactionichi kan adeemsifamu dhuma irratti productiin keenya immoo alkoolii ta'a. So the first two steps of the mechanism are the same as the two steps of the mechanism for the addition of hydrogen and light to an alkene.
The electrophile add to the carbon that is bound to the greater number of hydrogen and the nucleophile add to the carbon of varying less number of hydrogen. Kanaaf inni kun alkiinidha. Alkiinii kana irratti bishaan daballa. HCl fayyadamna inni irraa asidichi faayidaa lamaaf oolan tokkoffaa reaction speed up gochuuf akka catalyst nu fayyada. Inni lammaffaa immoo electrophile generate gochuudhaaf. Electrophile generate gochuudhaaf dhuma irratti product gannu alkoolii ta'a jechuudha. Inni kun the mechanism of the reaction agarsiisa. Mechanism akkamitti kan jedhu sana nu deebisa jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa double bond kun nucleophile dha waan ta'eef arrow movement keenya nucleophile irraa gara electrophile itti deemu qaba. Of course bishaanis nucleophile jenne irraa garuu asidicha dabaluudhaan gara electrophile itti bifa kanaan geeddarra. Sana booda reactionichi sen one reaction dha. Maaliif multi step reaction sila ta'eef so asitti carbocation inni uumama. Carbocation kana irratti bishaan gaafa daballu exactly the formation of alcohol can be takes place jechuudha. Inni biraa Michael addition dha. So Michael is the name of scientist again. So the addition of nucleophile to alpha beta unsaturated carbonyl compound at the beta position jedha. So alpha beta unsaturated jechuun akkuma argaa jirtan asii kana isheen kun alpha dha, isheen kun immoo beta dha. So alpha fi beta gidduutti maaltu jira? Double bond tu jira jechuudha. Kanaaf double bond kana irratti kan nuti hydrogen halide daballu. Kanaaf seera Markov-Vinkovi hordofuudhaan hydrogenii bakka kaarboonii hydrogenii guddaa qabu idaana. Halogen immoo bakka kaarboonii hydrogenii xiqqaa qabu idaaneeti dhumarratti rizaaltii barbaannu sana arganna jechuudha. Egaa in case of Michael addition product nuti produce goonu garuu ketonidha jechuudha. Ketonidha jechuudha. Kanaaf here is carbon double bond. Now HX can be added. So X kuni as sidhamu qaba, hydrogen kun immoo as dhufu qaba. But asitti anti Markov-Vinkovi rule fayyadamee asitti X attach godhee jira. Now methyl vinyl ketone oomishne methyl vinyl ketone kana further gaafa resonance fayyadamne stabilize goonu bifa kanaan kaa'amuu danda'a. Then after only X keenya idaana jechuudha. Dhuma irratti ketone oomishna jechuudha. Inol jechuun asitti alkoolii double bond qabu jechuudha. Asitti double bond tu jira, asitti OH tu jira. In jechuun double bond kana nutti hima, ol jechuun immoo alkoolii kana nutti hima. So inol is an intermediate in Michael addition jechuudha. Michael addition. So in Michael addition we can produce what? Ketone oomishna jechuudha. Inni taanu addition of halogen dha. Egaa ashaboomtoota dabaluudha. Carbon double bond kana irratti ashaboomtoota dabaluudha. Especially bromination reaction. Yaw chlorine fi bromine idaana mainly bromination reaction kana yoo fudhanne garuu laboratory keessatti especially testiidhaaf fayyadamna alkeenii fi alkiinii gargar baasuudhaaf. Akkuma beekamu bromine kuni double bond single bond irraa adda baasuuf nu fayyada. Akkamitti kan jedhu ilaalu. So addition of X mean that chlorine or bromine to alkene forming vicinal dihalide. So bromination is a simple chemical test for the presence of pi bond. When bromine red liquid is added to an alkene dissolved in a solvent of carbon tetrachloride, the bromine adds to the double bond and the red color disappear. The disappearance of red color is therefore positive test for double bond. Kanaaf compoundota lama alkeenii fi alkiinii yoo kennamne akkamitti gargar baasna kan jedhu deebisuudhaaf bromination reactionii adeemsifna. Maal jechuudha? Lamaanuu irratti brominii daballa. Brominiin kuni kalariin isaa diimaadha, red colorii qaba, dhangala'aa red colorii qabu. Yoo alkiinii argate kalariin sun ni bada, yoo alkiinii argate immoo kalariin sun hin badu. Kanaaf bromination reaction adeemsifnee colorless product kan argannu yoo ta'e dirqama compounding sun double bond qaba yookaan alkiiniidha jechuudha. So the bonding or the bond joining the two halogen atom is relatively weak and easily broken. When the electron of an alkene approaches the molecule, one of the halogen atom accepts the electron and releases shared electron to the other halogen of atom jala. Akkuma argaa jirtan mechanism isaa carbon double bond irratti bromine gaafa daballu triangular intermediate uumna. Triangular intermediate kun immoo further bromine wajjin gaafa ol nyaatu vicinal dihalide uumna. Vicinal jechuun carbonii olla jechuun carbonii kanaa fi carbonii kana irratti halogenii qabna jechuudha. Productiin keenya asitti ilaalleerra vicinal dihalide jenneerra waan ta'eef jechuudha. Inni kunis akkuma argaa jirtan enantiomeric mixture uumuu dandeenya. So these are the mirror image. So compounding kun stereochemistry size itti agarsiisaa jira. So brominationin reactionin kuni
the mixture of enantiomeric vicinal dihalide uumuudhaafis nu fayyada jechuudha. Inni itti aanu addition of hypohalous jedha. So the addition of alkene irratti maal dabala hypohalous jechuun halogenii qaba oxygenii fi hydrogenii jechuudha. Like HOCl HOBr dabalu jechuudha. So productiin keenya yeroo hundaa halohydrine jedhama. Halohydrine jechuun compoundin tokko OH fi bromine yookaan halogenii yoo qabaate jechuudha. So the oxygen of hypohalous bears a partial negative charge because oxygen is more electronegative than that of halogen except for fluorine jedha. Therefore, Markov-Vinkoff addition of hypohalous result in the bonding of the oxygen to more substituted carbon jedha. Kana jechuun carbon double bond irratti bromine daballa again bishaan itti daballa jechuudha. Dhuma irratti product nuti argannu bifa kanaan OHs qaba akkasumas halogen qaba. Such type of product is known as halohydrine jedhama. Kanaaf bromohydrine jedha jechuudha gaafa maqaa isaanii yaamnu. Mechanism isaa maal fakkaata? Akkuma reefu san jalqaba bromine itti daballa. Intermediate akkana arganna naaw bishaan daballa reefu bromine daballee turre ammoo bishaan daballa bonding kun ni caba here oxygen bishaan irratti plastic dhufa ishee kana ammoo plastic kana balleessuudhaaf ammas bishaanidha hydrogen kana fudhanna so OH and the bromine can be formed. So this is the addition of hypohalous on carbon double bond. So alkene irratti hypohalous yoo daballee productiin keenya halohydrine jedhama. Halohydrine jechuun immoo compoundin tokko OH fi halogen yoo qabaate jechuudha. Itti aanu radical reaction idha. So when a bond breaks such that each of the atom retains one of the following the bonding electron, the process is called homolytic bond cleavage or homolysis jedha. So radical jechuun egaa karaa lamaan laaluu dandeenya. Pathologically qaama keenya keessatti radicaliin ni uumama. Radicaliin qaama keenya keessatti uumamu yeroo baay'ee yoo kan baay'atu yoo ta'e proliferation of cell kan jennu yookaan cancer cell fiduu danda'u. Kanaaf antioxidantii garaagaraa consume gochuudhaan radicalota sanniin qaama keenya keessatti scavenge akka godhan taasifna tokko. Afaan keemistiriitiin radical gaafa jennu immoo yeroo bondiin tokko homolytically break ta'u yookaan cleave ta'u waan bonding electron warroonni qaban kanneen octet rule hin guunne ni uumamu jechuudha. Isaanan sun radicalonni sunni garmalee reactive intermediate warroota ta'anii fi single unpaired electron warroota qabanidha jechuudha. Yes, kan uumaman homolysis dha jenneerra. Homo jechuun gaafa caccaban radical lama kan wal fakkaatu uumu jechuudha. So this radical contain an atom that does not have octet rule, yes, making it reactive and unstable. Octet rule waan hin guunneef dirqama maal ta'u reactive and unstable ta'u jechuudha. Therefore, radical also called free radical is a species with an unpaired electron. None. So radical yookaan free radical jenna, especially reactive oxygen species and reactive nitric oxide species kanneen jennu commonly qaama keenya keessatti generate ta'uudhaan dhukkuboota hedduudhaaf kan nu saaxilanidha. So radical process involves single electron. So half-headed arrow are used to show the movement of electron. Ega radicalonni single electron waan qabanii fi arrowin nuti fayyadamnu bifa kanaani double-headed arrow miti. Double-headed arrow osoo hin taane single-headed arrow jechuudha. Single-headed arrow jechuun karaa kanaan mataa qaba, karaa kanaan mataa hin qabu jechuudha afaan biraatiin. Yes, the formation of one bromo 3-methyl butane require anti-Markov-Vinkoff addition jedha. Isa kana nutti agarsiisaa jira. If the alkyl peroxide is added to the reaction mixture, the product of the addition reaction will be desired one bromo 3-methyl butane ta'adha. So akkamitti radicalonni kunniin reaction isaanii adeemsisu kan jedhu haa ilaallu. Egaa gabaabumatti radicalonni warroota single electron qaban kanneen octet rule hin guunne garmalee reactive akkasumas unstable warroota ta'anidha yoo jenne afaan keemistiriitiin akkamitti uumamu kan jedhu karaa homolysis bond breaking or homolytic bond cleavage dhaan uumamu. Homolytic bond cleavage kun ho'aan deeggaramuu dandeenya yookaan immoo sunlight-dhaan deeggaramuu dandeenya. So karaa saniin radicalota kan uumu. Generally garuu radical reaction kun stepoota 3 qaba. Inni jalqabaa initiation dha, inni lammaffaa propagation kan jennu, inni sadaffaan immoo termination. Amma taateen initiation, propagation fi termination keessatti adeemsifamu garaagara. Fakkeenyaaf in initiation step maaltu ta'a yoo jenne generation of radical. Radicalotatu uumama. Radicalonni akkamitti uumamu? Maybe homolytic bond cleavage or homolysis dhaan uumamu jechuudha.
yoo ilaaltan fakkeenyaaf isheen kuni RO peroxide jechuudha. Peroxidiin kun light yookaan immoo hitti fayyadamuudhaan maal ta'a? Homolytically bondiin kun bakka lamatti adda qoodama jechuudha. Argitanii yoo jiraattan twice of RO loompeerii qaba, asii loompeerii qaba. Isheen kun garuu raadikaala nutti agarsiiste jechuudha. Kanaaf raadikaalli kun immoo unstable product wajjin yookaan HBr wajjin wal nyaachuudhaan asittis raadikaala kan biraa nu uumaa jechuudha. Raadikaala kan biraa uumaa jechuudha. Kanaaf initiation step radical is formed jechuudha. Gabaabumatti raadikaalotatu uumama. Propagation step irratti immoo the pi bond is broken and the new bond is formed and the radical is also generated. Ammasitti immoo maaltu ta'a? Double bond sana fayyadamuudhaan raadikaala wajjin akka wal nyaatu taasifna. Yeroo sana stable product fi raadikaalatu uumama. Akkuma argaa jirtan asitti kun raadikaaladha. Isheen kunis raadikaaladha. Isheen kun garuu stable productidha. Isheen kun immoo raadikaala. Kanaaf propagation step irratti waa lamatu ta'a. Stable product is formed and again free radical is generated. Asirratti free radical is generated ta'a. Asirratti garuu free radical is generated and stable product is formed. Dhumarratti gaafa dhuftan termination irratti raadikaalota lamatu walitti dhufu. This is radical and this is radical. Kanaaf stable product is formed. This is radical and this is radical. Stable product is formed. Twice of this radical jechuun raadikaala kana ida'u raadikaala kana jechuudha. Again stable product is formed. Therefore in termination reaction only stable product is formed and no radical is formed jechuu dandeessu jechuudha. Steepoota sadiin kana fayyadamuudhaan radical reaction adeemsisuu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoon keenya kaarraa kana fakkaata. Gaafilee QZ asitti isiniif kaa'een jira. Gaafilee QZ kana ofii keessan hojjechuu dandeessu. Maaliif viidiyoo gara duubaa sirriitti hojjenneerra waan ta'eef gaafilee viidiyoo sana keessa jiranii to'as jira waan ta'eef isaan kanneen ofii keessanii deebisuuf yaalaa. Egaa boqonnaan jaffaan kana fakkaata. Viidiyoo boqonnaa biraatiin hamma walitti deebinu bakka jirtanitti nagaan turaa jechuun barbaada. Kanaaf barattoonni fayyaa akkasumas barattoonni applied chemistry, barattoonni biology koorsiin kun common courseidha waan ta'eef viidiyoon kunis gaafa hojjetamu departmentii hunda bifa balaansii godheeni waan ta'eef sirriitti ilaaluudhaan fayyadamuu dandeessu. Garuu chaanalicha keenya subscribe gochuudhaan kan jajjabeessitan gabanumaan isin affeeruun barbaada. Viidiyoocha like godha jechuun barbaada. Nagaatti.